Akkuma beekamu waggoottan darban ganna torba darbe akka naannoo keenyattis akka biyyaatti hojiin biqiltuu dhaabbii bal'inaan hojjetamaa jira. Keessattuu inishatiiviin kun muummee ministeera keenya Looreetaa Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmediin erga jalqabamee asitti biqiltuun biileenotaan dhaabbataati kan jiranii. Ganna guutuu dhaabbataa garuu guyyaan tokko filatamee guyyaan dhaabbii guyyaa tokko hojiin hundi dhaabbatee namni hundi baheeti guddaa xiqqaan hundumtuu bahee dhaaba. Haala kanaan naannoo keenya keessatti guyyaa har'aas ganama kanarraa kaasee dhaabbiin godhamaati kan jiru. Biqiltuun hedduun miiliyoonota dhibbaan lakkaa'amu naannoo keenya keessatti iddoo adda addaatti qophaa'eera. Akka biyyaatti miiliyoona 700 qabne sana milkeessuudhaaf uummanni keenyas dammaqinaan qophaa'ee bahee jira. Ganama kana seenteroota hundarratti qe'ee hundarratti bahee dhaabate kan jiru. Kana qofa osoo hin taane guyyootaan darban boolli qophaa'ee jira. Biqiltuun iddoo dhaabbitti socho'eeti kan jiru. Har'a guyyaa guutuu namni martiyyuu bakka jirutti biqiltuu kana dhaabee dhalootaaf waan bu'uura guddaa ta'u lafa kaa'uudhaaf kan hojjetu ta'a. Isa kanarratti waggoottan darban hojii guddaan jalqabamee bu'aa olaanaanis argameeti kan jiru. Ammas hojiin kun cimee kan itti fufu ta'a. Keessattuu uummanni keenya aadaa fi duudhaan inni qabu olaanaadha. Aadaa fi duudhaa olaanaa inni qabu kanaan dura dadhabee ture. Inishatiiviin kun aadaa keenyas iddootti deebiseeti kan jiru. Uwwisa bosonaa naannoo keenyas bu'uurarraan sirreessatti kan jiru. Qonna keenyaaf akka waliigalaatti jijjiirama olaanaa fidaati kan jiru. Kun immoo jabaannee itti fufiinsaan kun yoo itti cimee itti fufe jijjiirama olaanaa fida jenneeti kan eegnu. Ganda amma caasaa gandaa gadi bu'e kanaan immoo giddugaleessa godhannee ganda hunda keessatti gaaddisa dhalootaaf jennee giddugala bosonaa hundeessaa akka deemu ganda hundumtuu inni kallattiin kaa'ameera. Isa immoo waggoottan taanan kanas ciminaan kan irratti hojjennu ta'a. Kanaaf har'a inni dhaabnaa ganna kana immoo kan bara dhufu dhaabbatu qophaa'aati kan jiru. Akkanumatti yoo cimnee itti fufne gama maraanuu jijjiirama olaanaa fidna. Keessumaa kunuunsatoo maal fakkaata? Uummata hedduudha. Uummatni bahee dadhabee dhaabaa jiru kun waan dadhabee dhaabe kana immoo akka kunuunsuuf maal jettu? Kunuunsa namni dhaabe waan dhaabe kana kunuunsuu qaba. Akkuma ilmoo isaa deessee dhalchee guddifatu biqiltuunis akkasii nama isa guddisuu barbaada, nama isa kunuunsuu barbaada. Kunuunsiin barbaachisaa. Waggoottan darban kunuunsa irrattis jijjiirama guddaa dhufe dhugaa dubbachuudhaaf garuu ammas cimsinee irratti hojjechuu qabna. Isa kanaafis torban lamaan iddoo hundatti sosochiin hojjetama. Hojiin shoggoruu, hojiin bishaan iddoo barbaachisutti obaasu, hordofii gochuun iddoo hundatti cimee itti fuute irra jiraata. Aadaan kunis gaariidha. Fooyya'insa agarsiise garuu kana caalmatti yoo jabeessine sadarkaa milkaa'ina isaas sadarkaa sanitti dabala jechuudha.